shamarran ulfi yookaan ashama harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota Fuad Show jalatti argamtan nageenyi kiyyaa kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti simbiraa ga'u jecha warri haaraa dhuftan maatii keenya taa maatii bashannanaa taa nooruu anaa dhufu subscribe godhachuudhaan maatii jaalalaa taa jenna warri immoo viidiyoo kana daawwattan osoo dhuman isin argaa jiru laayikii tuqaa waan ajaa'ibaatu qabatamee dhufe tuqxee akkasila akkasitti wal beekna jechuudha. Eejan sheer gochuudhaan hiriyoota keessaniif walii daddabarsaa giidanuuf ta'a yoo nu jabeessitan nutis isiniif jabaan. Dhiifama wanti isin gaafachuu barbaadu guyyaa afuriif toorarraa badeetin ture. Guyyaa afuriif sadii waan akkasiitiif jechuudha. Isin bashannansiisuu kanneen bashannansiisoo ta'an haalaan adda addaa waan adda addaa isiniif qabadhee dhufu raaturuu kootiif na offolchaa jechuun barbaada obboleessi keessan jechuudha. Eejan arrammoo paartii salgaffaa isiniif qabadhee gara paartii salgaffaa jechuun dirree tokkirraa paartii salgaffaa saammoo akka haala itti aanuun qabadhee isiniif dhufeera. Waan ajaa'ibaatu to'atame jechuudha. Kaameeraa Fuad Showtiin jechuudha tokkirratti. Eejjeni mee laayik godha keessummoota kiyyaa wal isin barsiiseen deebi'a. Keessummoota kiyyaa nama baay'eedha waan ta'aniif mee al tokko jiraa isin qunnamsiiseen deebi'a. Bu'aartii gaarii. Eeyyeni hordoftoota keenya kunooti keessummoonni ani har'a isiniif qabadhee dhufe jara kana fakkaatu. Akkamitti ilaaltani mee? Daansii inni kuni daansii akkamitti jettanii yaada keessan koomantii irratti naa barreessaa. Daansii isa bara akkamiiti kun? Bara Haile Sillaaseen hinduun jechuudha. Haile Sillaaseen bara Jaanoo. Bara Farankaa callaa beektu miti Farankaa callaa Jaanoo beektu miti Jaanoo ofirraa qabu jechuudha. Saardii keessaa buqqa'e jechuudha. Farankachi illee irra jira inni xaaliyaanii qabbartee baate darbee ni jira. Kanaafu daansii isa sanatu iyyuu eessatti sirbame beektu wanti kun kan to'atame baadiyyaa keessatti mana barumsaa ijoolleen qaqqabattan yoo jiraattan jechuudha. Duraan jechuudha. Wanti kuni manni barumsaa yeroo cufamu waan adda addaa kana keessatti fakkaata wanti kun kan to'atame jechuudha. Kaameeraa obbo Neemaar Fuwaadiin jechuudha. Akka hojjenna kaa jechuun daansii jiraataniitu sin. Adaraa akkam daansichi? Akkami mee isin biratti? Wal ciniinuu fa'i qaba jechuudha. An daansii akkanaa takkaa dhaladhee argee hin beeku. Isin argitanii beektu? Daansii wal ciniinuu akkana qabu wal ciniinnaa qabu argitanii beektu isin? Wal ciniinnaa fa'i qaba kun morma jedha galmeetu. Meel tokko ciniinnaa jaraa kana ilaalee deebina haala kamiin akka itti iskistaadha jechuudha. Maqaa fakkeenyaaf hammanni kun iskistaa sirbamaadha. Mee ciniinnacha ilaalee deebina bashannana gaarii jenna. Laayikii tuquun dagatinaa. Eeyyeni kunooti viidiyoo nama jechuudha. Wii yaa hindeekoo eessuma dhaqeetu maara galfadhu jedhee ani hindeekoo. Kunoo akkas sirba akkanaa Itoophiyaadhuma keessatti garuu kan sirbamu kun zamana qunqunaati inni kun zamana qunqunaa jechuun zamana namni karameellaa bitee maastikaa bitee waliin wal qunqunee wal taphachiisee wal maraachee wal biraa ba'uudha malee akka amma jaarraa sammaa osoo hin taane jaarraa isa bara Jaanoo isa dhaloota aslii jechuudha. Dhaloota asliiti daansiin kun jechuudha. Bara karameellaan waliin afaan keessaa wal fuudhamee afaan keessa wal kaa'amee afaaniin akkasii haalaan egaa maastikaan kun fa'i
wajjin godhamee wal dhudhungatamee maddii dhungutamee maddiin diimatee intala jechuudha. Assalaamu alaikum maddii wal diimessanii jechuudha. Waa biraatti kaasila siin bu'amu beekamaa dhagaa beektu si iccitiidha siin kun natti dhiisaa isii kana. Kanaafuu ko jarri kun jechuudha haalaan daansii ana addunyaarraa argeen beeku. Daansii haalaan nama hawwatuu fi daansii akka addunyaatti na ajaa'ibsiisa daansii isa kana jechuudha. Mee daansi mee wayyo 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 mee amma warra akkana danna sanu kanaani mee amma warra akkana danna sanu kanaan daansii kana daansii ajaa'ibaati kan inni dandafamaa jirullee wal cinii namaatu jechuudha. Mee daansii wal cinii namaa akkana warra sirbanuuni mee angaasaas keessummaa angaasaa godhu dhufee angaasaa Ibrahim jechuudha. Mee angaasaa Ibrahim mee jara akkanaatiin maal jenna mee jara akkanaatiin waan jennu mee angaasaa dhufee hin gaafanna yooru. Yuutab akkatti fazuuqu isa godhu jiru fazuuqu yoo quraana beeyte gaa fazuuqu ni beeyta. Azaaba keessa qabanii gisee kana fazuuqu golsi godhame keessa si kaayanii si ol baasuu jechuudha fazuuqu. Galatoomii angaas ulfaadhotani jarra akkanaa kuni azaaba keessa cumamanii bahu. Egaa angaas haraa dhageessanii jechuudha. Bashannanni akkuma itti fufeetti jira. Eeyyeen daawwattoota keenya warri haaraa dhuftan sabiskiraayib godhadhaa. Warri asirratti viidiyoo kana daawwatan kanneen bashannantan yoo isin gammachiis laayikii nutu kaa kan barbaaddan zaccinoo ማለት ነው. Mee immoo araadaa wayii jira jechuun shamarran kana qofa osoo hin taane dhiironnis ni jiru. Afaan Amaariffaa fi dubbataa isuma jaruma ammaa keessaa jechuudha. Mee waan inni Amaariffaan jedhaa jiru isin dhaggeeffatu walumaan dhaggeeffannanii araadaa jiraati jechuudha. Inni kuni minaamin Amaariffaan isa araadaa jechuudha. Jara keessa araadaadha inni viidiyoo waraabaa jiru kan inni dubbatu immoo ka afaan Amaariffaati araadaa jechuudha. Mee araadaa jara keessaa immoo ilaallamee sagalee isaa dhaggeeffanne. Mee kottu dubbatu. Farochan tere do karkansa. Aba kizigo. Lante sabarallo. Bade baaqwan bade sabbaaqoo dhageetu mana argaa fakkan jedheen bakka tokkotti binzeelli jiru kan itti naqanii walitti gubanu jedhe kan jedhe malee injiru binzeelli biyya keessa jiran naa ergisaan an gubaa jira kana bakka tokkotti walitti qabamanii kaanii akka qoshaashaatti jechuudha akka namni qoshaashaa walitti qabee akka eegumamati an osoo miisaayilii qabaadhe yookaan immoo miisaayilii chachaa'inaa harkaa miliqeessana osoo hin qabaadhe jechuudha. Bakka tokkotti tan fixa jira kana jechuudha. Daaraan jira godha jechuudha. Jaarraa kana keessa isa kanaa zuppii kana keessaan baatanu sin maal kun zuppiin akkanaan jedhee man eessa baaqoo dhaqeetu mana argaa fudhatan jedhee man ajaa'iba mee al tokkos mee zuppii jaraa kana dhungoo qaba keessingii fa'i qaban itti fakkaata haala araadinnatii ta'eedhaan kan jarri sirbanu jechuudha. Mee ammas immoo xiqqoo waliin bashannanee kaanii deebina kaa laayikii takka. No. Eeyyeen daawwattoota keenya kana fakkaatu kun egaa haalaan daansii kana rikerdii akka qabatu kun gaafiin qabu. Mee isinis immoo achi irratti daansiin kun daansii daheeti moo daansii jara kanaatu iyyuu haalaan miidhagaadha kan jedhu isinumti adda baasaatiin natti maa jechuu barbaada. Mee kaabbuttaa gaafanname kaabbuttaa mee amma warra akkanaa kanaanii maal jennu maal jenne iyyuu maal jennaan jira akkanaati mee yeroo jira kana faarsinu maal jennaan mee kottu kaabbuttaa mee kottu waan ta'e natti miidhagyaasii kottuuti. نحن انتظرنا أن مصبوط أو أفان رباتي مال جنيد هذا تنقان بيخو نحن انتظرنا أنتم مال يا فاطمة المصبوط يا عربني سيجل حالة كنان أفان رباتي اللي حالة كنان فارفمو كان جد ولا يشوف هنجاسان كني هنجاسان جد كابوتان كني كان ندبتي يشوف والفارق ينا كابوتا كنيا كنافو warra akkanaatiini mee angaasa mee kottu dabalii fatis maal jetta mee jira kana naatiya maal jetta Yuutab akkatti fazuuqu isa godhu jiru fazuuqu yoo quraana beeyte gaa fazuuqu ni beeyta.
Azaba keessa qabanii gisee kana fazuuqu godsi godhan keessa si kaayanii si ol baasuu jechuudha fazuuqu. Egaa haala kanaan akkana jedhamuun jechuudha. Kanaafuu egaa daawwattoota kiyya isin duraa baduu kootiif na offolchaa jechuun barbaada. Eeyyen kunoo amma isiniif deebi'ee dhufeen jira. Isinis baga nagaa naa taatan anis nagaa kiyya. Xiqqoo connection yookiin wama adda addaatiif isinirraa fagaachuu nan danda'a waan ta'eef diqqoo muna Neymar fuudhiin fuudhee naan jettu immoo amala keessan nan beekaa isinuyyuu waa gaarii naan jettan silas yaa rabbi Neymar dhukkubsate moo rakkoo maaliitti erga yoo taane Neymar haadha manaa fuudheedha akkasin jettan nan beekaa waan ta'eef wanta akkasii tokko nama mudanne jechuudha. Egaa hordoftoota tokko galatoomaa jecha amma waan nu hordoftaniif ulfaadhaa egaa bashannana gaariidha jedheen fudhaa yaada keessanii kunoo koomantii jalatti naaf barreessaa jechuun barbaada yaada qabdan kanneen viidiyoo bashannansiisoo akkana haala kana immoo ofirkaa qabdan yoo jiraattan kunoo toorrii WhatsApp keenya kunoo asirraa argama asirraan nuun gahuu dandeessu karaa WhatsAppiitiin nu ergaa yaada qabdanus waan sirreessuu qabnu waan dogoggorrees nu gorfadhaa kanaafu nuti obboleessa keessan buna Neymar Fuwaad jechuun obboleessa keessanii nama gorfattanii nama waan jettu barbaadan jettanii naan nama taradda'u yookiin nama irraa hubachuu danda'uudha jechuudha namtichi kanaafu laayikii tuquudhaan wal biraa goolabna jechuudha. Koomediiwwan isin darban jechuudha. Kanneen akkana isin darban kunoo iskiriinii kanarra isiniif kaa'a jechuudha. Iskiriinii kanarra tuqxanii bashannana itti aanu yoo feetan dhaggeeffachuu dandeessu halkan gaarii jedhaa.